Vaayirasiin Nibaa vaayirasii baakteeriyaa zoonootik kan ta'ee fi namaa fi bineensota biroo irratti vaayirasii Nibaa kan namatti fidu yoo ta'u, dhukkubni kun du'a namoota baay'ee ol aanaa ta'e qaba. Weerarri dhukkuba vaayirasii Nibaa irraa dhufu hedduun Hindii, Maleeshiyaa, Singapore keessatti mul'ateera. Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa (WHO'n) akka jedhutti Nibaa vaayirasii dhukkuba zoonoosis dhiheenya kana argamee fi namaa fi bineensota irratti miidhaa guddaa geessisuu danda'udha. Weerarri Nibaa inni jalqabaa beekamtii argate bara 1998 qonnaan bultoota alatti Maleeshiyaa keessatti yoo ta'u, boodarraa ammoo gara biyya ollaa Singaappooritti bal'ate. Vaayirasiin kun maqaa isaa kan argate ganda jalqaba itti argame irratti to'achuuf carraaqqii taasifameen namoonni 100 ol ajjeefamaniiru. Allaattiiwwan miliyoona 1 ammoo ajjeefamaniiru.